Bu'uuraaleen misoomaa naannoo Oromiyaa keessatti babal'atanii fi sababa nageenyaan bara darbe harkifatan bara hojii itti aanu keessatti qulqullinaa fi yeroon xumuramuu akka qabu pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa hubachiisan. Gaaffileen misooma bu'uuraa ilaalchisuun miseensonni caffee kaasaniif obbo Lammaan deebii kennaniiru. Magarsaa Mokonnin ammas dabalata qaba. Dhimmoota miseensonni caffee kaasan keessaa qisaasamni baajetaa aanaalee isa tokkodha. Dhimma kanarratti gaaffii miseensonni caffee kaasaniif obbo Lammaan deebii kennaniiru. Aanaan aanaa waan ta'eef maqaa walqixaa aangoo walqixaa waan qabuuf qofa otoo hin ta'in aanaan ganda baay'ina gandaatiin wal caala. Aanaan hundumtiyyuu bu'uuraalee misoomaa walqixaa hin qabu, aksesii walqixaa hin qabu, riisoorsii walqixaa hin qabu, carraa walqixaa hin qabu waan ta'eef aanaan tokko ganda meeqa qaba? Gandoonni aanaa sana keessa jiraatan bu'uuraalee misoomaa fayyaa irratti, barnoota irratti, daandiidhaan, bishaaniin maalirra jiru? Aanaa kanarra maaltu hafa? Aanaan kun immoo kamiin dursee jira kan jedhu tokko lamaan riisoorsiin qabeenyi bu'uuraalee misoomaa aanaa hundarra jiran tokko lamaan erga ilaalamee booda ulaagaan ifa ta'e kaa'amee qixa kanaan aanaadhaaf akka inni gadi bu'u taa'amaa jira. Tokko lamaan ilaalamee akkasumatti dimshaasha duwwaadhaan itoo hin ta'in. Rakkoo bishaan dhugaatii miseensi caffee kaase sirrii waan ta'eef bara 2011 keessa rakkoo gama kanaan jiru hiikuuf baajanni guddaan qabameeras jedhan. Bu'uuraalee misoomaa barana ramannee fi keessaa harka caalu bajeta keenya bishaaniif oolchinee jira. Bara 2011 irratti. Bajeta guddaa ramaduu qofa otoo hin ta'in biiroon bishaaniis haa ta'u waajjiraaleen bishaanii sadarkaadhaan hojjetan fi intarpiraayiziin kanarrattis hojjetu waldeeggaranii haalatti piroojeektoota bakka bakkatti qabamanii turan kanatti xumursiisnu jalqaba. Xumursiisnu fi bakka humni keenya qaqqabetti immoo danda'etti yeroodhaan hojjetamee xumuramuu kan danda'u piroojeektoota haaraa muraasni duwwaa qabannee barana haala adda ta'een haa hojjennu jennee bishaan irratti qabannee akka jiru kabajamaan caffeen kun akka inni hubatu. Gaaffilee gama waliin ga'insa daandii wal qabatanii ka'an obbo Lammaan wayita deebisan rakkoo nageenya Oromiyaan bara 2010 keessa keessummeessiteen wal qabate piroojeektiin daandii harkifateera dhimma furmaata argachuu qabus jedhan. Al tokkotti tokkoffaa uummanni gammoojjii sababa hongeedhaan miidhame miliyoona 4 ta'u al tokkotti nurratti kan kufe lubbuu namaa lubbuu beelladaatu jira waan ta'eef daandii olitti lubbuu namaa hambisuutu dursa waan ta'eef sanarratti fayyadamnee jirra. Sana qofaa otoo hin ta'in rakkina kana etuu bulchinuu etuu maaneej goonuu uummanni 100,000 lakkaa'amu naannoo Somaaleerraa buqqa'e. Deeggarsi uummata keenyaa duubarratti nu haa gargaaru iyyuu malee sakandii namni sun buqqa'e irraa kaasee lubbuu namaa baraaruudhaaf investimentii sanaaf barbaachisu dhiheessuu waan barbaachisuuf innis ba'aa guddaa kufe ture. Riisoorsii barbaada. Sana bira dabarree rakkoo kanaan dura tureen rakkoon hojii dhabaa keenyaa guddaa waan ta'eef hamma tokko irraa hanqisnu jennee qarshii gara biliyoona 6 wahii rakkoo hojii dhabaa hiikuudhaaf sanaafis oolfannee jira. Dhimmoota kana gurguddaa kana sadan ittiin maaneej godhuudhaaf furmaata tattamaa waan barbaadaniif riqaaleen keenya akka isaan bulan ta'ee jira. Sababa kanaan bareettaa nutti piroojeektii daandii 59 hojjechuuf karoorri qabameera. Manneen barnoota babal'isuu qofa otoo hin taane qulqullina barnootaa irratti xiyyeeffachuu qabnas jedhan obbo Lammaan. Barnoota keessatti amma kiriitikaal ilaaluun nurra jiraata, irratti investi godhuun nurra jiraata jennee kallattiiniif hojiin guddaan qulqullina irratti babal'isuun olitti. Qulqullina irratti. Qulqullina yommuu jennu ga'umsa barsiisotaa kitaaba irraa kaasee hojjechuun nurra jiraataadha. Qulqullina irratti barnoota irratti xiyyeeffannee kan nuti hojjennu. Mana maxxansaa of harkaa waan hin qabneef waggaan birrii maxxansa kitaabaadhaaf biliyoonotaan lakkaa'amu ramanna. Waan of harkaa hin qabneef biliyoonotaan maxxansiisnee iyyuu garuu raabsaansaas akkasumas baay'inni isaa hanqina waan qabuuf barataa bira kitaabni qaqqabu yookiin tokko 2 yookiin tokko 3 hanga tokko 4ttis kan jiru jira kitaabni tokko. Qulqullina irratti yogguu hojjennu
biiroon barnootaa kan calqabee jiru hayyoota keenya bakka adda addaa jiran kanarratti ga'umsa muuxannoo qaban biiroo barnootaa jalatti akka isaan beekumsa isaanii kanarratti tumsan gochuudhaaf hojiin hojjetamaa jira. Of danda'es biiroon barnootaa mataa isaatiin qulqullina irratti hojjechuudhaaf sagantaan inni qabatee jira. Sana bira dabarree rakkoo stationerii akkasumas kitaaba waliin wal qabatee jirus mana maxxansaa guddaa tokko akka mootummaa naannoo Oromiyaattis qabaachuun nurra jiraata jennee hojiin baay'ee hojjetamee jira. Harka walakkaa ol ta'u bara dhufu kana keessa sadarkaa amma hojjechaa jirrutti hojjenne bara dhufu mana maxxansaa guddaa tokko hin qabaanne jenneeti kan nuti yaannu. Gama fayyaan ammoo rakkoon ogeeyyii fi dhiyeessii qorichaa furmaata barbaadas jedhan. Keellaa fayyaarraa kaasee hanga jeneraal hospitaalitti jirutti waliin gahuudhaaf hojiin gaariin hojiin milkaa'ina qabu hojjetamee jira. Waggoottan darban kana keessatti hojiin hojjetamaa turan bu'aansaas waggoottan lamaan kana keessattis kan nuti argaa jirru kan bubbulan kan tutturan piroojektota kana dafanii hojii jalqabsiisuudhaaf ammallee kan hirkifate akkuma jirutti ta'e walii galasaa olaanoo hojiin gaariin hojjetameera. Fayyaa keessatti amma hojiin guddaan hojjetamuu qabu hojiin babal'isuu buufata fayyaa hospitaala ijaaruu kan kanaan dura harkifatee ture ficcisiisu akkuma jirutti ta'e rakkoon ogeessaa rakkoo guddaadha fayyaa keessatti. Rakkoon qorichaa rakkoo hudhaa tokko ammallee fayyaa keessatti. Dhimmoonni kun sirees ilaaluu danda'utu nurra jiraata. Oomishaa fi oomishtummaa qonnaan bultootaa dabaluuf carraaqqiin jiraatus dhiyeessiin xaa'oo teekinooloojii qonnaa hanqina qaba kana furuuf ammoo gurmaa'insi haaraan qophaa'eera jedhan. Oomisha qonnaa dabaluuf qorannoowwan giddugalli qorannoo qonnaa taasisan bu'aa irratti xiyyeeffachuu akka qabus waamicha dhiyeessan.